ulaa seenuu dandeenye godhee jira. Ani gizee akkas jiru itti amanuun turre ofii xiyyaafuu shakkuun ture. Niin holladde gizee harkoon dhufee yaan jeetaa qaannee hamu rifaatuu keessa waan hin godhuu wallaalee haasoo wallaalee subhanallah shaadaa qabachuu eegale dhiiroo ol seenee maqsiin qalaasan faa. Nibdi maalumaaf lambartu keessa koona barii rakkina garaako jaalalaan na dirqee kanaaf hinaafuntu keessa koona. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota kabajamtoota kiyya wallah hedduu rifadhe isaan tun halkanii maal jeekaan isinii beekwaanii hedduu rifadhe hollachuutiin jira qaama kiyyanii agartanii harki akka qirna akka nama bashoo hojjeeseetti maal taatee yaa maaltu si mudate jechuun keessan noolamtu akkuma isin gartan jechuu harkoo gizee hedduu viidiyoo irratti jechuudha siin ajjeesaa maal haasoo inni haasoo kanuma namni fayyaa qabu garuu waan akkanaan haasoo harifoo waan fayyaa qabu natti hin fakkaatu hin beekani halkan jechuudha akka tasaatti namni waan abdatee takkaawwa waan itti yaadee karoorsee nama godhatee namni isaaf waa'ee guyyoo jiraate malee harifoon takkaa gizeenii fi eegan mana kana dhufee baatiif hin deema takkaa harifoon mana kana dhufee hin beeku gizeenii fi balloon jechuu baatii guutuu balloon hin deemu manarraa hin deemu sidiisee kophaan deemu jeetaa hojjiruu takkaa harifoon as hin dhufne har'a garuu akka tasaa nama bira deene jennee alfiyaa fi balloon gabbaanii ijoollee fuudhanii jechuudha nama bira deemuu fi waliin deemna naan jaaniin hin dideetiin jalaafe xiqqishoo mataan na dhukkuba ture gammachuun qabu sanumaaf hin didee jalaafe garuu harifoon akka nama ollaa kana nama isaa wajji ol beeku jiraate ani waan akkanaan illee quban qabu nama ollaa kana nama godhatee jiraatullee hin beeku waan nama maallaa kannee fi zaadii 24 namni isaaf jecha dalagullee hin jiru hin beeku garuu anna dhibee wallaa ajaa'iba nattee harifoon sa'a isaan gabbaan daqiiqaa hanga isaan itti gabbaan eeggatee osoo daqiiqaa 5 hin taa'in akka nama ala kana taa'ee takkaa fi dalagaa dhiisee hojii biyya namaa keessa jiragaanii beekan jeetii yaada namni dalagatee ofiif jiraachisaa abbaa fi bira hin jiru hojii isaa dhiisee as taa'ee hanga isaan gabbaanii ol seenanii isaan eeggata kan hin jennees kun hedduu ulfaata nama godhatee namni isaa eeguu yoo jiraatellee hin beeku anna dhibee wallaahi ajaa'iba daqiiqaa 5 geenye isaan asii gabbaanaan dhufe. Silaarra balloon alhamdulillah wallahi ani je beeku maal akkan je rabbi xiyaaf galata galchuun beeku harifoon isin durbiitan jechuudha sanii imti harifoon jijjiiramee jira hedduu takka jijjiiramee harifoon garagalee jira siin ajjeesaa lubbuun sirraa baasaa siin qalaa eenyu yeroo deemta haasoo inni haasoo yeroo hedduu isinillee ni agartan jeetii yaada maaliif akkana tottolfattee eenyu yeroo deemta maal abdattee eenyu dhufee waasii kanne eenyu maarree sii godhe eenyu asii kute wani ni haasoo kana jechuudha namni fayyaa qabu waan akkanaan haasoo ni beekan jeetii yaada waan akkana haasoo harifoon fayyaan qabu silaa fayyaa qabaate garuu ayyaanni jaalataa saniif akkana godhataa inni ettaniin beekaa komuntiin akka ettanillee ni beekaa garuu namni kun haasoo namaa kana gizee ilaaluu waan irraa hubatu qaba harifoo duraanis ni beekaa ammaas ni beekaa fayyaan qabu waan fayyaa qabu natti hin fakkaatu garuu yoo fayyaa qabaatee gabaalagummaanis hanga gizee dabarte nama maraachiti hin beeku anna dhibee saa isaan gabbaanii dhufee silaarra wallahi alhamdulillah balloon garuu gizee waan takka gizee ilaaloon inni godhee ani waan irraa beeku takka hin qabu hedduu galatoomu waan abdatee innilleen kophaana dhiisee hooma abdatee kophaana dhiisee deeme kila kophaana dhiisee deemu ture galatoomu duraan illee kophaana dhiisee beeku har'a garuu du'eetiin galee wallahi hordoftoota kabajamtoota kiyya alhamdulillah ani deebi'ee si wajji deebi'ee viidiyoo isinii mara jee yaanni gizee harifoon ala kana ayyaan jeenaa akka nama difratii ifitti amanee jechuun konfidensiidhaan akka nama mana kana keessa quba qabu eenyu jira namuun jiru isii qofaa jira ani kaameraa mana kana keessa qabaatee waa beeku waan inni qabu ayyaan jeetuma dafaree dhufee taaqaanna yaame hulaa akka tuquun dandeenyees hin danda'u balloon waan mana isaatti godhee jira akka namni mana isaa hin seenne namni mana isaa tuquu hin dandeenye ulaa seenuu hin dandeenye godhee jira ani gizee akkas jiru itti amanuun turre ofii xiyyaafuu shakkuun ture niin holladde gizee harifoon dhufee yaan jeetaa qaannee hamu rifaatuu keessa waan hin godhuu wallaalee haasoo wallaalee subhanallah shaadaa qabachuu eegale dhiiroo ol seenee maqsiin qalaasan faa ni beeytan jeetii jaadagaa jaarsaa jaartii jidduu waa hedduu jira ni ulfaata himulleen jaaladhu haasawulleen fadhu hedduu rifadhee wallaalee rifadhee waan hin godhu wallaalee holladhee samboodarra harifoon telefoonaan naa dawwalamee balloo telefoona dawwalee jeeni haala saniin jechuudha harifoo akka deemu godhee
yooni fi zaasan keessatti ani caljeetuma hojii haasellee as turuu danda'an inni dhaabbateeti mugguda mana seenuu dadhabuu jechuudha. Sambooda balloon isin dhufa gizee dhufe ni beeytanii gaa namni lama gizee walitti dhufe namni walitti aara qabaatanii akkasitti osoo hin taane aari foon afaan nagayaatiin hin deemu akkuma isin garta yaa'ee barbaade dubbii godha. Maaliif jaartii ija fuutee na tuffattee direesha waan akkasii saddagaama garuu balloo keessa wanni akkasiin jirtu walitti dhufuun isaanii waan hin oolamne balloon isin dhiisu waan ta'eef viidiyoo irratti inni saddatu ture waan ta'eef waliin dhiisanii mana ta'e dhufe namni mana namaan nama dhufu jechuun tuffiidha. Haala saniin jechuudha akka inni deemu godhee balloon telefoona dawwalee jira jee inilleen waliin inni baafatee na fakkaate hin beekneeni. Fiigaa kuteensaa sagaleensaa jidduun ni baddee gabbiillee kan ilaallee hedduu sodaadha. Maaliif jettanii inni dhiira waan fedhe godhuu danda'a. Lubbuu xiyyaa namaatu irraa tawakkila namni biraa hin jiru. Garuu rabbumaan nama eega rabbii gaditti garuu abbaa ifeegaa inshaallah watuftoota kabajamtoota kiyya. Wallahi rabbii bishaan isin jettu taana qo'addaboo taatu sadda isin habaasuu nagiyaan jaati. Du'aayina godha wanni isin naaquutan takka hin jirtu waan biraati. Maaliif jettanii jaarsaa jaartiidha dhimmi jaarsaa jaartii inni laaffata akkuma isin beektan laafaadha hedduun ulfaatu. Namni illeen laaffisee ilaala jechuudha jaarsaa jaartii jennaani namni silaas cinaa dhaabbachuu barbaadu illeen jaarsaa miti jeeti qalal godhee ilaala jechuudha hedduu ulfaata. Rabbi si'aayee gujaa du'aayina godhatan waan isin jawaan biraan isin juun qabu. Kan biraa immoo ani waan hin haarifoodha waan hin dhaamuuf dhiirti tasgabbooyitee yoogaa wanni biraas jiraatellee sheexaana firraa hariiti. Salaatii rakaalama rabbi kadhadhu yoo sirraa galteellee karaa saniinillee furmaanni sii dhufellee yaadachuu dandeessa. Karaa biraatiin ammoo balloo yoo rabbi sodaatte jechuudha rabbi sodaatte dhuftee mana kanatti yaa'iin godhin yoo akka nama takkaatti karaadhaan deemuu barbaadde namaa jira manguddoo jira. Balloon obboleessa kee obboleessa sirra guddaati tasgabbooyitee dhuftee isaa wajjin haala saniinillee furmaata harkattee haasa'uu hin dandeessa. Karaa biraatiin immoo baalagummaa akka amma deemtu kanatti halkan sa'aan namni mana hin jirre sa'aan namni mana irraa bee garuu mana kanan seentu niin beeka akka mana kanan seenne nama wajjii yoo waliin gootee sa'aa namni hin jirretti bakka namni hin jirretti baalagummaa akkanaa yoo dhiifte hedduu sirraa bareeda. Dhiira ati dhiira jechuun dhiirti jechuun dhiira jechuun maqaafuu dhiira jechuun nama waa adda baafachuu danda'u nama lama qoollolee walii araarsuu danda'u ati nama guddaadha daa'ima hin taane daa'ima namni gorsuu miti jechuudha nama narra gorsuu miti ati nama guddaa nama hunda beeku dhiiraati namni barbaadu kun jaartiiteeti seeraan karaa guuttadhuuti nama wajji kootuuti manguddoo fidachuu baatullee balloon nama hunda beeku innilleen viidiyoo keessatti illee siin jee ture haddaduu fi dhiiftee seeraan jechuudha nama fidattee manguddoo fidattee akkana waan akkanaatiin barbaadeettee waan rakkoo qabdu san baafachuu dandeessa. Garuu karaa kanaan deemtee fillee miidha nama miidhuu dandeessa. Wanni kanaa kun garuu sirraan eegamuu yoo dhiiftee bareedaan siin jaa. Karaa biraa immoo ayyaanii waa godhaa ayyaanii manqalaa kayittu taate ayyaan dhimma jaarsaan qabdu yoo kana keessa hinaaffaan ani wanni biraas dhagaamee kana hunda si goosuu jiraate ani jaarsaan qabu jaarsi qiyyasuma si galee jaarsi qiyyasuma jaarsa biraa hin qabu si duras jaarsa kaan hin qabne ni beeyta gaafan si hojii jiruus akkaan baalagummaa hin qabne ni beeyta nama har'a guyyaa keessaa jechuudha osoo ilmoo ta'e garaa qabu baalagummaa eegalee miti kanatti dila kana guutuu maraatee darsa darbituu fi dhimma jaarsaan qabu jaarsi natti hin jirtu bakka jaarsaa san atitti hattuu namantu jaanii mitire hattuu ofii keetiif hattuudha ayyaan hattuu seeta ayyaan garuu dhimma namaan qabdu an nama silaa jalqaba jaaladhee itti amanee itti dhufeewu atiyuu kana nama biraa maalirraa hin barbaade dhiirti biraa ganaa maal naa gootii jeetiin fakkeenyaaf dhiira biraa barbaadeettee yaadda dhimmaraatiin sheexaanni sitti nasaasin hinaaffaan nama maraachiti lubbuu ta'e miidhuu dandeessa. Salaatiiti sira kaalama firraa salaatiiti du'aayii godhadhu karaarraa firraa deebiin siin jawaan biraaniin siin jawu takkan qabu ati nama guddaadha daa'imaa miti akka nama maraatee huccuu keessa maraatee darsa darbeetti waan hin taanee fi waan taatu keessa galtee sammuu ta'e dirqiidhaan ofiif maraachin namni ofiif dirqiiniif maraacha jalaa didiin siin jaa karaa biraatiin ammoo balloo irraa gabbu siin jeen ture kanaa duras viidiyoo keessatti si himeen ture balloo irraa gabbu balloon ilmaan guddifataa nama jiruu isaatiif yaadu nama ilmaan qabu biyya namaa keessatti jechuun ilmoo guddifata si galee si hojii dubbiin danda'u ani jalqaballee as dhufuu hin barbaanne si galee garuu akka nama takkaatti balloon nama tasgabbaa'ee waan jiruus furuu danda'u jeeti garuu ati baalageedha nama tasgabbiin deemee nagiyaan namaa ijoollee dhiyaatu miti waan akkana abdattee kana godhattu waan si keessa akkana godhatu garuu rabbi haa beeku san abdii waan ati kana taateef siitu beeka.
rabbi si gargaaruun siinjaa maaliif balaan abbaan itti fittee dhiibu hedduu ulfaatti rabbi si gargaaru waan biraa siin hin jiru mana namaa dhuftee halkan saa malee sin deddeemin please namni waan biraa sirra kaa'uu danda'a si galee wanni atuma mataa keetii lubbuu kee osoo halkan deddeemtu wanni hin taane si qunnamuunis ni jirti please halkan saa malee deddeemtee dubbiin barbaadin guyyaadhaan ati wanni ati fakkeenyaaf balloon miliyoona mana keetii si jalaa fuudhe hin jiru qaati halkan deemtee barbaadduuf takkaa'oo gumaa namaa sirraa ajjeeseef gumaa namaa irra barbaaduuf jechuun nama tokko sirraa ajjeesee nama san irraa kafalachuuf halkan balloo barbaadutti hin jirtu galee namni ati barbaaddu kun jaartii teeti. Fakkeenyaaf yoo nasi jibbee kan hin jiraadhu taatellee jibbaa fi jaalala kee adda baruudhaaf nama fudhattee manguddoo fudhattee seera guuttee dhuftee isa dura teessee haasa'uu dandeessa malee kun dhimma halkan deemanii nama barbaadanii lubbuu fi gurguranii lubbuu namaa wareeganiif takka hin jirtu dhugaan siimaan namni ati barbaaddu jaartii teetii yoo ta'es arrabatti hin qabdu kabajaatti qabda halkan tusii keessa deemtee wanni miidhaa biraaf irra gaggeessituuf takka hin jirtu akka nama takkaatti ati nama guddaa ta'e nama guddaadhaati qaamuma qofaan nama guddaa yoo taate argamte malee sammuu nama guddaadha qaamaan gisee silaalan illee nama guddaadha tasgabbaa'ee akka nama takkaatti guyyaa deemu wanni ati barbaaddu hin jirtu qabeenya namaa zarafuun deemtu haati halkan dukkana deddeemtuuf jechuudha namni qabeenya namaa halkan zarafuu fi leelii jechuudha sa'aa namni hin jirre bakka namni hin jirretti tusii deemee waa hatuuf jecha deema malee namni waan qabatamaa waan seera godhuu deemu jala deemu halkan dukkana leelii qaqqabatee hin deddeemu guyyaa deema jechuudha barbaade taanaan jaartii ta'e barbaade taanaan namni si dhorku hin jiru balloon jaartii ta'e obboleessan qabu obboleessa keetiif kan nuun deemu jaartii ta'e si galee karaa nama takka akka nama takkaattiin akka ati of miitee anallee miineef nagiyeen hojjettu buusuuf malee balloon dhimma sirraa qabaatee takkaawwan bu'aan irraa argatee bu'aa sirraa argatee tiimite kana keessa kan balloo qabattuu fi kan lubbuu ta'etillee hanga lubbuu ta'etillee isii jeeseetiin if ajjeesaa si jechisiisu tokko hin jiru. Maaliif balloon akka nama takkaatti jaartumatee taanaatummaa nu badii tanarraa if gortee akka atillee gaddaafaa keessan seenne si godhuufi malee kan fuudhee mana saana fidi rakkoon irraa qabaatee ana miliyoona gurgurachuuf takkaa'oo ofiina fuudhuufi miti balloon siigalee akka ati yaaddutti garuu ati yaaddu sammuun ta'e qafoodha malee silaa sammuun ta'e si yaaddee balliftee yaaddee adda baafattee obboleessa kiyya hamtuurraa na deebisu jirtaa galatoomii ana booda bareetiin jiraa jettee akka ati of bartee shayxaana firraa hartee as deebituu fi kana godhe malee balloon ammeenyaati dila san gabbaate naafisii wallaala amaarree taate baalagummaa akkanaas laagirra firraa dhiiste garuu siif gaariidha bilees hedduutu akkasiif gaarii nama biraatiif osoo hin taane of miidha namni namaa miidha jee deemu yeroo hunda of miidha ofiif miidhama silaa dhiiste bareedaadha an waan biraa waan isiin daamu takka hin jirtu saadi malee deddeemuu dhiisi biyyiitun biyya namaatiin beeyta lubbuu ta'e asoo ayyaanii lubbuu baasaa itti deemtu ofii lubbuu kee akka of hin baafne wanni siidhaamu kanumaan wanni biraan jirtu takkasiiti hordoftoota kabajamtoota kiyya wallahi hedduu rifadhee waan hin haaseef waan hin dhiisullee hin beeku sa'aan tun sa'a maleedha ni beeytanii isinis biyya namaa keessa namni halkan deemuu ni ulfaata haarifoon garuu waa balagummaan dille kun itti jiraattee fi waa wanni biraatti jiraattee fi waa namni isa ergee fi abdii namaa akkanatti haadaabee hin beekwani rabbi isaa qaceelchu jaadu ayee godhaa fi maaliif jaarsa kiyya tahuu baatullee fuula duraa fi naaf inni haddabaanu taatellee ilma Oromooti naaf inni reemummaa walii qabna amantaa takka walii qabna kumaan kan dureessini jeemiidhaa isaa arguun barbaadu rabbi isaa qaceelchu du'aa godhaa fi wanni biraan jirtu kan ammoo halkan deemee isaa malee deddeemee wanta godhu waan hin taane dalagu isinillee yoo dandeessan komentii jala barreessaa fi akka isin dhaguu taate viidiyoo isinii gadhiisaa jiraniin arga takkasiiti hordoftoota kabajamtoota kiyya wallahi hedduun dadhabee onnee na dhaabbattee jirti inshaallah bismillah du'aa manaa godhaadhaan isiniin jaa wanni biraa wanni naa gootan hin jirtu hanga viidiyoo biraa qabadhee isinii deebi'u assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatu.